Ashamaa akkam jirtan hordoftoota diidaatiif addunyaa maraarra kan jirtan nageenya waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtan irratti isin bira haa ga'u isin jedha kan biyya keessa jirtan akkasumas immoo biyya alaa jirtan isin hunduu fayyaa jirtanii nageenya waaqayyoo isin bira haa ga'u isin jedha kabajamtoota keenya. Egaa har'a waa'ee baay'inaan karaa telegiraamitiin karaa imootiin akkasumas immoo karaa waatsaappiitiin jechuudha. Information waa'ee Kuwait nagaafachaa jirtan nama kumaatamatu nagaafachaa jira. I don't know Kuwait irratti maal akka agartan hin beeku garuu ani waa'ee Kuwait har'a warreen information already qabaatan gaarii warreen information hin qabaanne garuu gadi fageenyaan har'a isinitti himaa isin hunduu gadi fageenyaan yookaan immoo haga dhumaatti viidiyoo kiyya hordofaa isin jedha firootawwan koo. So duraan dursee warreen chaanaalii kana haaraa taatan amma seentanii ilaaltan osoo subscribe hin godhin akka hin baane. Okay? Subscribe godhaan isin jedha tole karaa information Kuwait haa deemnu. Isin hunduu akkuma beekamu Kuwait akka baname hin beektan. Okay? Akka baname isin hunduu hin beektan. Isin hunduu jechuudha. Akka baname waan beektaniif so balaliin jalqabee naan jettan yeroo hundaa jechuudha. Kan viizaan ba'eef hin jira, kan viizaan hin baaneef hin jira, kan dubartoota ispeeshaalii warreen tanaan dura biyya Arabaa, Kuwait, Qatar, Saawudii, Dubaay, Joordaan, Beeruut walumaa galatti jechuudha deemtanii kan dhuftan. Osoo immoo achi hojjechaa jirtanii jechuudha waa'ee Kuwait nagaafachaa jirtan hin beektanii yaa information gahaa waan hin qabneef anuu jechuudha baay'inaan kan naannoo ejensii jaamoo torba kanaan jechuudha isaan waliin akkana hojjechaa jira. So information ho'aa isaan naa dabarsan isin dabarsuun qaba. So ammaaf wanti isin beekuu qabdan kabajamtoota keenya dhuguma dubartoota ispeeshaalii limdii qabaniif jechuudha viizaan babbaa jira viizaan akka ba'aa jiru isinitti himaa dubartoota limdii qabaniif tanaan dura biyya Arabaa deemtanii Itoophiyaa galtanii amma garuu ejensoota baay'ee keessatti ramadamtanii too jechuudha viizaa piroosesii kan jalqabdan hin jira kan viizaan isinii bahee hin jira. Akkasumas immoo karaa kiyyaan illee ijoollee baay'ee karaa ejensii kan yeroo dabarte kan geesse jechuudha. Dubartoota limdii qabaniif viizaan kan ba'eef hin jira. Akkasumas immoo garuu immoo jechuudha warreen limdii hin qabaanneef baay'inaan jechuudha viizaan ba'aa hin jiru dubartoota limdii qabaniif qofa. Experience qabaniif qofa jechuu barbaadetanii. Sammuu na dhugu I'm sorry. Isa kana jechuu barbaadetanii warreen limdii qabaniif viizaan ba'aa jira garuu adeemsi hin jalqabne balaliin hin jalqabne haga ammaatti jechuudha. Okay. So warreen isin hunduu viizaan isinii bahee jechuudha rabbi wajjin yeroo dhiyoo keessatti tikeettiin muramee yeroo dhiyoo keessatti akka balalii hin jalqabu abdii guddaan qaba. Mahabaraawii irratti raggaasifamuu qaba COCdhaan karaa mootummaatiin waan ta'eef jechuudha wanti hunduu. Mootummaan haala hundaa haala ajaa'ibaatiin wantoota qindeessaa arreenjii gochaa jira waan ta'eef walumaa galatti maalidhaa piroosesii irra jira ispeeshaalii dubartoota Ingiliffa beektaniif dubartoota limdii qabaniif baay'ee shaggaadha. Dubartoota limdii hin qabaanneef garuu yaa deemuu hin deemtanii yaa baay'inaan aroonna achi jechuudha baay'inaan yeroo ammaa kan dubartoota limdii qabaniif akkasumas immoo Ingiliffa beekaniif jechuudha kan filatamaa jiran. So isin hunduu jechuudha yeroo ammaa kana walumaa galatti yaa ejensii karaa mootummaatiin hojjechaa jiruun isin hunduu akka appilaayi gootan akka piroosesii jalqabdan nan beeka. So yeroo dhiyoo keessatti rabbi waliin deemuun keessan hin hafu abdii godhadhaayi. Okay? Abdiin kutatinaayi. Yeroo dhiyoo keessatti yeroo baay'ee karaa keessatiin naa bilbilaa ta'u jechuudha naa bilbilaa ta'u bararaan hin jalqabne filaayitiin hin jalqabne naan jechaa jirtan. So filaayitiin yeroo dhiyoo keessatti hin jalqabee abdii guddaan qaba. Ammaaf information ani qabu maalidhaa viizaan ba'aa jira dubartiin takka kan deeman hin jiranii
kan kara Kuwait balali'an hin jiranii viizaan garuu babba'aa jira ammaaf. Okay, viizaan babba'aa jira. Especially dubartoota Ingiliffa beekaniif illee jechuudha viizaan babba'aa jira. So isa kana anyways ulaagaaleen isin guutuu qabdan garuu. Okay, ulaagaaleen isin guutuu qabdan maalidha? Wanta lama COC barachuu qabda. COC seentariin kan karaa mootummaan jalqabe hin jira. COC bakka kinoo COC seentariin yookaan immoo biiroon jiru dhaqxaniitoo barachuu qabdan COC. Okay, isa kana jechuu barbaadetanii COC baratanii oga baratanii booda karaa bakka karaa mootummaatiin eejensii hojjechaa jiru dhaqxaniitoo hojjechuu prosesii jalqabuu hin dandeessan jechuu barbaadetan. Okay, isinii galee isa kana information amma ani qabu isa kana jechuu barbaadetanii gaaffii addaa yoo qabaatan normaalii duwwaa bilbila kiyya isiniifan teechisaa duwwaa 920 karaa keessatti na gaafachuu hin dandeessan. Okay, karaa keessatti jechuudha. Especially anamma normally baay'inaan jechuudhaan Finfinnee keessa COC bakka barsiisan hin jira. Adaamaa keessa bakka barsiisan hin jira. Shaashamannee illee hin jira. Bishooftuu illee hin jira. So barachuu qabdan kara Kuwait deemuudhaaf. Akkasumas Kuwait Kwaatar hin jira. Dubaay illee yaa karuma COC hin jira. Joordaanis hin jira. Masti garuu COC hin barbaachisa. COC barattanii too paaspoortii keessan qabattanii too bakka karaa mootummaatiin eejensiin hojjetu dhaqxanii too piroosesii keessan adeemsisuu hin dandeessan jechuu barbaadetanii qaxaleewwan kiyyaa. Egaa addaan babbannee jirra. Gaaffii addaa yoo qabaattan duwwaa 9 irra dhee duwwaa 920 17 82 Imo, Telegiraamii, WhatsAppidhaan haluunaan jedhaati waa'ee Kuwait na gaafachuu hin dandeessan. Okay, isa kana jechuu barbaadetanii gaaffii addaallee yoo qabaattan na gaafachuu hin dandeessan. Informationii especially informationii gahaa miidiyaa irraa warreen fagaatan hin jirtanii akkuma viidiyoo kana ilaaltaniin bilbila kiyya jechuudha. Information addaa yoo qabaattan na gaafachuu hin dandeessan isin jedha. Qaxaleewwan kiyyaa baay'een isin jaaladha, isin kabaja. Horaa bulaayii warreen chaanaalii kana akkuma viidiyoo kana fixxanii halluu diimtuudha. Halluu diimtuudhaan kan barreeffamu subscribe ishee jedhamtu hin jirtu. Dhaqaatii harka keessanii qacci godhaa tuqaa information adda addaa information haaraa akka isin gahu. Horaa bulaa baay'een isin jaaladha. Nagaan jedhaa. Ciao.